Iimeelii yeroo nutti ergamuudhaan nu jeeqanu akkamiin ofirraa dhaabbisuu yookaan bilookii gochuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Nu hordofaa. Egaan yeroo baay'ee hedduu keenya biratti wanti rakkoo nutti ta'u iimeeliin balkii ta'e yookaanis immoo iimeeliin nu hin fayyadne baay'inaan nutti ergama. Sababa kanaa irraa kan ka'e iimeelii barbaanne tokko argachuun baay'ee ulfaataa ta'a. Kana jechuun iimeelii nama tokko irraa nutti ergame iimeelota hedduu kana keessaa barbaannee argachuun hedduu tokko ulfaataa nutti ta'a. Egaa iimeelota kana akkamittiin ofirraa dhaabbisuu yookaanis ofirraa bilook gochuu akka dandeenyuun isin agarsiisa. Sanaan duratti garuu sababii iimeelonni kun nutti ergamanuuf yoo ilaalle meebii duratti keezii adda addaatiin weebsaayitoota garaagaraa irraa ta'uu ni mala. Wantoota tokko tokko daawunloodii goona wayita jennutti iimeel adreesii keenya nu gaafata. Sa'a sanatti iimeel adreesii keenyatti guutnee sabiskiraayib goonee fi jira taananii jarreen kana sa'aatii fedhanitti jarri nutti ergachuudha. Iimeelii keenya qabatanii jiru waan ta'eedhaaf niwusleetarii akkasumas immoo biloogii garaagaraa irratti abdeeshinii nuuf erguuf jecha wayita iimeelii keenya nu gaafatan iimeelii keenya provide goonee fi jira taanaan iimeelii keenya iimeel liistii jaraa keessatti galmeeffachuudhaan wayita maxxansa haaraa wantoota garaagaraa wanta abdeet wayita gadi lakkisanitti gara iimeelii keenyaatti ergu. Sababa kanaa fi wantoota garaagaraa onlaayinii irratti kanaan dura iimeelii keenya laachuudhaan sabiskiraayib goonee fi jira waan ta'eef iimeeliin jarreen kun nutti ergamu jechuudha. So iimeelota jarreen kana ofirraa salphaatti dhaabbisuudhaaf kan nuti goonu jalqaba irratti iimeelii bakka irraa nu ergame kana fakkeenyaaf jalqaba kana ofirraa tasuma dhaabbisuu kan barbaanne taanaan jalqaba irratti iimeelii kana ni banna. Itti aansuudhaan irra keessoo kana irraa unsubscribe kan jedhu arganna. Si'a tokko isa irratti kilikii gochuudhaan unsubscribe jennaan. You unsubscribed from this nun jedhee kunuus biratti akka nuti subscribe goonee jirru nuuf himee jira. Haaluma wal fakkaataadhaan jarreen kaan irraas akkuma kana ofirraa bilook gochuudhaaf unsubscribe goona. Jalqaba ni banna. Ergi bannee booda irra keessoo kana irratti unsubscribe kan jedhu ni arganna. Irra keessoo kana yoo dhabne gara xumuraa irra deemuudhaan ni arganna. Unsubscribe kan jedhu kunoo as bira jira. Unsubscribe irratti bu'uudhaan gara fuula biraa irratti nu geessuu danda'a. Fuula sana irratti akka nuti unsubscribe goonu foormiin qophaa'ee ni jira. Foormii sana irratti meebii iimeelii keenya nu gaafate iimeelii keenyatti galchuudhaan yookaan immoo konfirmeeshinii barbaada taanaan konfirmeeshinii guutuudhaan unsubscribe gochuu dandeenya jechuudha. So haala kanaan tokkoon isaa iimeelota kana banuudhaan unsubscribe gochuu dandeenya. Ergi jarreen kana irraa unsubscribe goonee booda iimeeliin nutti ergamu tokko illee hin jiraatu. Kunoo haala kanaan bakka kana irratti iimeelii keenya galchinaa sanaan booda submit wayita jennutti unsubscribe taana jechuudha. Egaan haala kana fakkaatuun salphaadhumatti iimeelota hin barbaachisne unwanted kan ta'an yeroodhaan nutti ergamuudhaan kan nu jeeqan ofirraa bilook gochuu yookaan unsubscribe gochuudhaan ofirraa dhaabbisuu dandeenya. Mala kana yoo isinitti tole itti gargaaramuu dandeessu.